Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Harka fuuni ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota madda walaabuutu hundi keessanuu nageenyi kiyya bakka jirtan hundatti isin bira haa gahu. Egaa arras walitti deebinee jirra jechuudha. Barnoonni irraan tanaa barnoota baay'ee bareedaa ta'e tokko qabadhee siif dhiyaadhe. Innis maal ta'etanii aappii ajaa'ibaa wayiiti. Egaa namoonni jalqabarra channel kiyya faaraya taatan viidiyoocha darbuun dura YouTube keessan keessa galuudhaan iddoo gubbaa kanarratti search jedhu kanarratti madda walaabuutuuf jettanii haala kanaan barreessitu. Egaa haala kanaan barreessitanii kaatanii iddoo subscribe jettee diimattee jirtu kanarra yeroo tokkoof tuqxu achi booda mallattoo bilbilaa kanarratti tuquudhaan akkasuma gubbaa ol ta'etti kanarratti tuqxu jechuudha. Viidiyoowwan as keessa jiran tan nama barsiisan hedduutu as keessatti argamu, as keessa galuudhaan irraa fayyadamaas ni jedha. Egaa kallattiimaan gara barumsichaa taa dabarru hanga dhumaa viidiyoo kanaatti nu wajjin tura. Barnoonni irraan tanaa aappiidha. Aappii qabadhee siif dhiyaadhe. Aappiin kun WhatsApp keenya akka yookiin IMO wantoota adda addaa jechuudha. Kan IMO message fayyadamnu akkamitti WhatsApp osoo keessa hin galle waan biraa Facebook ilaalaa yookiin YouTube ilaalaa akka messengeraatti message yeroo nuuf ergamu gubbarratti akka nu bahu akkamitti godhuu dandeenya. Akkamitti akkasitti fayyadamuu dandeenya ka jedhu qabadhee siif dhiyaadhe jechuudha. So jalqabarra Play Store keessan keessa galuudhaan haala gubbaa kanarratti maal jettanii barreessitu direct chat jettanii jechuudha. Egaa haala kanaan direct chat jettanii kaatanii kunoo isinii bahu kanaadha. Kunoo haala kanaan isinii baha jechuudha. Nama download godhee jira, isin immoo iddoo download jettu tuquudhaan install jettu tuquudhaan download godhadha jechuudha. So open godhee isin garsiisa. Egaa aappichas bantanii kaatanii aappiin haala kanaas ni baha. Iddoo setting kanarratti yeroo tokkoof tuqna. Achi booda iddoo kana argaa jirtan jedhee yaada message preview jedhu kanarratti yeroo tokko right goona. Egaa haala kanaan right goone kaanee size isaa iddoo chat yeroo nuuf ergamu size isaa asirratti kun haala kanaan asirratti dabalee jechuudha. Iddoo chat yeroo nu dhufu guddisuu yookiin xiqqeessuu asirratti kunoodha. Haala kanaan size kanarraa hir'isna. So keessa duuba deebina jechuudha. Iddoo apps jedhu kanarratti tuqna jechuudha. Haala asamma argaa jirtan mallattoo qulfii kanarratti tuqna. Egaa haala kanaan tuqnee egaa akkuma beekamu messenger yeroo namni barreessu message isaa gubbarra nu ba'a. Messenger beekamaadha. Aappiiwwan akka Instagram, WhatsApp, Telegram fi IMO'n gubbarra akka IMO'tti nu ba'an jechuudha. Keessa galuudhaan akkasuma immoo dhiyeenya kanaa kan aappiin WhatsApp fi IMO'nis kan fide gubbamarratti gad harkisuun akkasitti message namaa deebisuu hin danda'ama jechuudha. Garuu kun haaluma messengeraa wal fakkaatuun akkamitti message kenna gaduma tuquudhaan osoo waan tokko keessaan baane yookiin YouTube ilaalaa akkasuma Facebook fayyadamaa wantoota biraallee jechuudha. Akkasuma bilbilallee haasaa message namaa akkamitti barreessuu dandeenya. So waan biraa osoo keessaan baane jechuudha waan fayyadamaa jiru san akkuma messengeraatti. So messengera gubbaa kanarratti right ingoona akkasuma Instagramas, WhatsAppis akkasuma Telegram wantoota barreeffamatti fayyadamtan as keessa iddoo add more jedhu kana tuquudhaan aappiiwwan kan biroo kanneen fayyadamtan jechuudha. Kanneen barreeffamaan irra fayyadamtan as keessa ilaaluudhaan IMO wantoota adda addaa as keessa irratti tuqxanii right kana irratti tuqxan jechuudha. So mee amma aappicha chat goonee isin haa agarsiisu. IMO biraati WhatsApp biraatiin bilbila kanarra barreessaa mee hanga agan barree message dhufu eeggadha. Egaa haala kanaan kunoo message nama achirra barreessaa jiru ergamaa jira jechuudha. Kunoo haala argaa jirtan kana. Kun amma akka argaa jirtan kun inni kun WhatsAppidha. Iddoo WhatsApp yookiin messenger osoo hin taane iddoo WhatsApp jechuudha. Akkaaluma argaa jirtan kanaan kunoo kun karaa IMO irraa dhufu kun akkuma messenger as gadi buustan kunoo jala kanarratti asuma tuquudhaan mee fakkeenyaaf message kana deebisnu kunoo haaluma argaa jirtan kanaan akkuma messengeraatti deebisnaaf jechuudha nama barbaanneef. Kunoo akkuma argaa jirtan kana gubbarraa gad harkisuudhaan
akkuma messenjeraatti balleessina jechuudha. Aappii kana chaatii isaa kana guddisuudhaaf akkam goona settingii keenya keessa galla asuma haala kanaan galle ol harkisuudhaan kunoo asirra guddisna jechuudha. Kana haala kanaan guddisna amma asirra deebinee chaataa goonu jechuudha. Akkam nagaa jennee barreessinaaf achirra jechuudha. Kunoo haala argaa jirtan kanaan kunoo. Haaluma argaa jirtan kanaan meseejii kunoo karaa WhatsAppidhaan akka messenjeraatti osoo akka gubbaa kanarraa gadiin harkisne kanaan dura akkana gubbaa kanarraa gadi harkisuun fayyadamna. Garuu kana osoo gadiin harkisne akkanatti kunoo iddoo akkuma messenjeraatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. So viidiyoon kun akka isinitti tolu abdii qaba. Aappii kana gabbuusuudhaan irraa fayyadamaa, wantoota biraas fayyadamaa, akkasuma Facebook keessa laalaa wantoota barbaadan laalaa jechuudha. Asuma irratti akka kunoo akkuma messenjeraatti WhatsAppii chat gootanii akkasuma wantoota barbaadan asirraan kunoo sagalees erguu dandeessu. So kanaaf irraa fayyadamaa isiniin jedha. Channel kiyya subscribe godhuun dagatinaa, hiriyoota keessan affeeraa, like share godhuun dagatinaa. Channel madda olaabaa YouTube subscribe qofa godhuudhaan irraa fayyadamaa wantoota bilbila keessan irra jiran hunda isaaniitu yeroo kamuu isin agarsiisuudhaaf barnoota yeroon isin biraan gahuudhaaf ifin qusannu. Egaa channel kiyya subscribe gochuudhaan qofa na bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.